gaafa bilbila keessan irratti notifiikeeshiniin garaagaraa seenuu bilbila keessan idee istaayilii bareedaa ta'een bilbila keessan haala itti bareeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa salphumatti jechuudha. Keessattuu warroonni Androidii fayyadamtan hedduu bilbila keessan akka isiniif bareedee mul'atee risaalaa isiniif miseejilee garaagaraa kan isiniif kalarallee ittiin jijjiirachuudhaan kalaraanuu beekuu haala ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Duraan dursee asuma seetingii keessan keessa dhuftanii maal jettanii barreeffattan iddoo sarchii kanarratti EDH jettanii barreeffattan itti dabaluudhaan light barreeffattanii ergasii sarchii kana tuttuquudhaan haala kanaan isinii dhufaa. Erga haala kanaan isinii dhufe kan jidduu irratti EDH kajoo kana tuttuquudhaan haala kanaan istaayilota barbaadan irra kaachuudhaan risaalaa isinii dhuftu miseejii isinii dhuftu san notifiikeeshinii keessan EDH babbareedaadhaan kalara filachuudhaan kan barbaadan irra kaachuudhaan bilbila keessan ittiin miidhagfachuu dandeessan hordoftoota fayya. Baay'ee bareedaadha. Mallattoo iddoo kana tuttuquudhaan iddoo kiiwoordis kajoo kanarrattis kalara silaa barbaadan san barreessuudhaan ergasii itti fufuudhaan kalara filattan san erga tuttuquudhaan haala kanaan dan erga garuudhaan godhattan. Tole hordoftoota fayyaa itti fayyadamaadha. Bilbila keessan akka isiniif bareedee isinii mul'atu notifiikeeshina garaagaraa kana fayyadamaadha. Namoonni baay'eenis akka irraa fayyadamu immoo laayikii godhuu hin dagatinaa, sheer godhuu hin dagatinaa. Yoo fooloo hin godhin immoo fooloo godhuu godhadhaa. Yeroo gaarii qabaadha.